Godina Baalee aanaa Goobbaatti hijrattoonni Gandarirraa qubsuma seeraan alaa jechuudhaan iddoo jireenya keenyaa irraa buqqaafamuuf deemna jechuudhaan komii isaanii bilbilaan nutti himanii jiru. Abbaan kiyya waggaa 90 akkana taa'eetiin dabre akaakoon kiyya agartee waggaa 120 taa'e akaakayyuun kiyya irra. Paarkii kanallee ammootu ka kunuunsaa ture uummata malee wanni namni biraa wayiin kunuunsee warri paarkii warri amma mindeeffamee mindaan amma itti keessa deemeetiin maal goonaa jedhu biyya biraa eegan malee akka nama lafa san irra taa'uutitti umrima guutuyyuu waan kunuunfameetiin abboota akaakayyoota irraa akka ilmee namaatti ankabaakkabameetiin hin taa'u malee waan haraa dabratti wanni biraa yookiin akka biyya biraa muka itti dhaabanii muka siginyi haaraa fidanii itti dhaabanii waan adda addaatiin kunuunsaniitiin hin jedhan hin jiru biyya keenya akka uumamaa malee. Nu biyya sana irratti guddanne biyya sana irratti horree biyya sana irratti jireenya. Akaakoon keenya abaaboon keenya taqalaan biyya kanatti horee biyya kana dachii sana irraa dhuma. Biyya sana akka kaanu taate hin dhumna. Kun gommana isin agartan kana qotannee shunkurtii kana qotannee dubartoonni teenya ilmaan teenya kanaan guddifanna. Nu gaafa biyya sana akka kaanu taate waan ilmaan teenya itti guddifannu hin qabnu. Ana akka mataa kiyyaatitti akka anaatitti ijoollee nama 20 qaba. Ijoollee nama 20 kun yoo asii ka'e qorra hin danda'u, ho'a hin danda'u, na harkaa dhuma. Kanaafuu nu baqattoota seeraan alaatii miti. Baqattootaa miti. Warra biyya sanatti umriin dhumee, warra biyya sanatti dulloomee, warra biyya sanatti muyni kun nutti bahe. Qileen kun nutti bahe. Gaafa biyya sanarratti jiraannee jiruun biyya sanaatitti nu jiraannu taate badhee malee muyni hin jiru. Yoo sanitti kumbuttatu jira, cuuqineetu jira. Waa homa kan shufura homa jira malee muyni hin jiru. Gaafa akaakeen teenya, gaafa abaabeen keenya, gaafa jiruun biyya teenya sanatti jiraanne kana bicha jira. Haga kana keessa teenyeetidha jiraanne muyni kun xaqalallaan isaa nurratti bahee, heexoo nurratti bahee, anshaan nurratti bahee, garambaa nurratti bahee, tuullaa nurratti bahee ittiin keessa jiraanna. Keessa jiraanneetu muka kana ammoo itti nu dhiisanii akaakoon keenya abaaboon keenya itti nu dhiisanii nu biraa deeman jennee keessa guurree garambaa kichuu guurree heexoo kichuu guurree keessatti dhabne waan qara rabbiin dagaagee dhaabe caalaa nuu babal'ifnee dhaabnee jirra. Qubsuma seeraan alaa jechuudhaan iddoo jireenya keenyaa irraa nu buqqaasuudhaaf deemu jechuudhaan sodaa isaan keessa jiru dubbatu. Qabeenya isin shallaynee biyya kanarraa kaatan kan jedhu jira. Waan kanaaf biyya mootuyyuu hawaasni sirraa hin kaanu mormii jedhu kaleessa kaasee ture. Jaasaan warri ganda bulchanii fi maanguddoonni nuti dhimma kana fudhannu gara booda irratti itti mari'annee waan nuuf ta'u irratti mari'annee walii gallu malee dhimma kana fudhannu jedhee warroota dhufee asiin bahe ofirraa deebisee sodaa qabna biyya kanarraa nu godaansa waan jedhu sodaa guddaa ni qabna. Warri waan kana hojjetu dhimmi isaan nurratti gaggeessaa jiran dhiibbaa garaagaraatu jira. Namoota miidiyaatti dhiyaatan ofirraa dhimma kanarraa fageessaa nama waa dubbatu dhimma kanarraa fageessaa kan jedhu jira. Wanni kun ammootu miidhaa guddaa hawaasa keenyaaf nurraa hangaa jennee sodaa guddaa qabna. Miidiyaaleen guddaan Oromoo qabdu osoo dhimma kanarratti nu hordofee kan jedhu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Bosonaa fi paarkii abbootaa fi akaakileen teenya eeyidee kunuunsitee har'aan geette. Lafuma irratti dhalannee irrattis horree har'a geenne tana irratti akka qaama birootti ilaalamnee seeraan ala asirratti qubattan irraa ka'aa nuun jechuudhaan aggaammii hamaa nurratti godhuun dhugumatti hedduu nu dhukkubsa jedhan. Nu biyya tana keessaa bahuu hin dandeenyu. Nama baay'ee asitti dhumee, kakka loogoo bulshareetti asitti du'ee, kakka liyyii kimootti asitti du'ee, kakka godii tokkoreetti asitti du'ee, kakka bonshoo ammootti asitti du'ee, kakka kadiira ammootti asitti du'ee, kakka abdaa xeelootti asitti du'ee, kakka hottee xeelootti asitti du'ee, bukuluu subiitti asitti jira, kakka jiruureetii, kaamalee deebi'ee bonayyaa yangeetii. Kunni marti isaa muruun asitti jiraate asirratti horee kunniin dhume ilmaan isarraa hafte qaxxalamte haga nageetti. Miliyoona 100 kan argatu taate uummanni qilleensa san maratata malee wanni dunyaa maratatu hin jiru. Haga akaakoo abaabootitti abbaa 10
yoo xiqqaate qabriin isaa achuma biyya keessa nama nu amma achitti. Namni abbaa haganaa lafeen isaa achirra jirtu qabriin isaa achi agartee kaleeyyuu yeroo paarkiin baraan ammasitti himu kana dura achitti loojii dalaguyyuu qabriin namaa lafee namaa baasanii akkasumatti sirna abbaa biraa keessa sirna wayita sana Ihaadig jirtu keessa lafee namaa baasaniitiin qabrii akkasitti ka awwaala namaa baasanii loojii irra ijaaran ta'e sirna hadhaa ammootu abbaan biyyaa nuyi jedhameetiin abbaan biyyaa biyya teennatti abbaan nuyi jedhameetiin abbaan maqaan nuun himamee jedhu keessatti illee hadhallee ammootu uummanni kun muluun akka fottoqee achirraa ka'u yaadni akkasii waan deemamaa jiruuf. Lafti kun akkasiin lafan taane abbaa 60 abbaa 70 dura kaasirratti uumamne. Lafti tuni lafee uummata saniitiin bosonni isin agartan kun humna uummata saniitiin hadha eegeeti dhiiga abboota akaakayyuu kennaatiin hadha geetti lafti tuni. Namni paarkicha kanarraa qilleensa kanaan fayyadamu nama biraati. Addis Ababaa ta'aniitti doolara 1,150 nyaatan. Jaarmaan ta'anii 200,000 2,300 nyaatan qilleensa kanaan. Kasitti garuu kunuunsaa jiru ummaticha kana. Xiqqaa guddaa irraa muka kabajaa isaa beeka namni kennu. Nu bira dhufanii dubbisuu miti dhaamsi nu bira hin ga'u. Nu garuu akkuma agarte kana bosona agartu kana ummata kana kunuunsee ibiddaan hin tuqu hin muranii keessan qotanii akka horii kennaa fi akka ilmoo kenna guddifnutti guddisaa jira bineensa keessa jirullee. Muka tokko yeroo namni kutu mukuma jigeeyyuu waggaa 30 waggaa 25 itti murteessan. Bineensa tokko namni ajjeesuu miti osoo namni ka du'e ka argu taate nasbee namaati miti bineensa sani nasbeen namaa akka duututti sila. Kanaaf dhiibbaa guddaa keessa jirra. Lafa dhabnee jirra. Dhodhallee abbaa lafaatii miti. Akka malee asirra jiraachaa jirra. Hawaasni keenya akka malee ganda kanarra jiraachaa jira. Agartee qabsoo gochaa turre. Qabsoo nu goone keessatti illee gufuudhaan adda addaan nutti gaggeeffamaa ture. Hadhallee akka aanaatiif akka godinaatitti akka gandaattis jira. Agartee wanni nu asii achi dhoiskinee dubbii asii achi cinaa deemnuuf jiru. Jira hattuun hadhallee. Nam tokko cafa walii gannu ofa dhugaa dubbachuudha. Hawaasa guutuu kanatti jechuudha. Yoo itti bilbilan nama tokko cafa bilbilan. Dhimma uummataa nama tokko cafa walii ga'u. Hawaasni kun meeshaa ta'eera. Asirratti jiraachuudhaaf meeshaadha. Namni agartee uummata kana dubbisee itti hiikee jedhu hin jiru. Lafti teen osoo jirru faranjiin dhufes qubatee horii kenna oofanii birri 50 kan nurraa fuudhan. Jabbiin tennaas bulti. Yoo iseen dullaadhaan katumanii nu kabaja hin qabnu yoo iseen. Osoo paarkiin kun hin dhufin ummati kuni ummata naannoo kana jiraataa turedha. Hawaasni kun lafa kana irra jiraataa turan. Ummati kuni paarkiin kuni ittiin dhufne paarkii irratti uummatatti dhufe malee uummanni kun paarkii ittiin dhufne jechuudha. Namni naannoo kana jiraatu hawaasni naannoo kana jiraatu amma fakkeenyaa fi akka riraa, caffaa dheeraa, saannatee kanniin yoo fudhannee lafa kana irraa namoota agartee jiruu isaanii guutuu abaabayyuuf akaakayyuu irratti arganiitiin jiraatantu jira malee namni naannoo birii irraa akka qubattoota seeraan alaa jedhan saniini namni badhee dhufee lafa kana qubate wayitu hin jiru. Gandi sadi guutuun mootummaan buqqaasuudhaaf abbaa warraa 20 karoorfatee akka jiruudha jechuudha. Uummanni keenya kan naannawa san jiraatu naannawa naashinaal paarkii jiraatu uummata seeraan ala biyya biraarraa dhufe achi qubate osoo hin taane ummata generation to generation ummata umrii isaanii guutuu achirratti wal horaa turee fi ammas wal horaa jiru jechuudha. Kana jala muranii beekuu qabanii jechuudha. Ummata bineeldota achi keessa jiruuf mukkeen bosonaa gaarreen san hundaa tiksee asiin gahee jechuudha. Kunuunsee bifa gaarii sanii bifa nama hawwatuun akka addunyaatti paarkii agartee addunyaan madaaluu danda'u kunuunsee kana asiin gahe uummata sanii jechuudha. Kunuunsanii asiin gahuu qofa osoo hin taane uummata giiftii kenna addunyaadhaaf kenne jechuudha. UNESCO irratti galmeesse.
ka'ee isin irra dhalattan lafeen teessan dachii gubbaa miti dachii jalatti illee lafeen teessan guutuun achi jalatti argamtu keessatti isin buqqisuudhaaf yaalii godhuun baay'ee waan ulfaataadha. Lafa yookiin bineensa sanii wajjin uummanni kalee horsiisee buloonni keenya qotee bulaan keenya nagahaan bineensa san wajjin jiraatee bineensi sun haga mana isaatti haga foonaa isaatti haga biqilaa isaatti dhufee irraa fayyadamee wajjin jiraachaa ture jechuudha. Uummanni naannoo kanarra jiraatu asiin Garambaa Diimaa, Weegee Harichoo, Caffaa Dheeraa, Saannatee, Sheedamii, hanga Riraatitti, hanga Caffaa Dheeraatitti naannoo kana jiraatu kuni uummanni kuni uummata lafa qotatee horsiifateetiin horii isaa horsiifatee lafni inni qotatu lafa guddaa akka makiinaan qotu sana odoo hin taane lafa xiqqoo qotiyyoodhaan qotataniitiin waggatti yeroo takka facaafataniitiin jiraatudha uummanni kun. Uummata goommanaaf shunkurtii ofii lafa isaa irratti qotateetiin jiraatudha. Hawaasa agartee gaagura hidhateetiin ittiin jiraatudha. Kanaaf uummata keenya hadha lafaaf lafee inni irratti wal horeetiin namni tokko yoo xiqqaate ilmaan 10 qaba. Wanni beeksisni miidiyaa Googolii gubbaa gadhiifame maatii 20,000tu maatii 20,000 oltu lafa kanarraa buqqa'aa jedhaniitiin uummata kana warra buqqisanii eessa geessan. Hawaasni kun immoo hawaasa jiruu isaa hawaasni keenya hawaasa yeroo takka harka nama jala qabatee hin beekne goommana isaa shunkurtii isaa dinnicha isaa qotatee horii isaa horsiifatee lafa isaa waggatti yeroo takka qotateetiin jiraatu uummata kana hadda asii buqqisaniitiin lafa kanarraa buqqisanii eessa geessan. Paarkii kana immoo hawaasa kanatu itti du'eetiin itti wareegamee tiksee asiin gahe malee hadda yuuniskoo irra beekamee fi namni birii baree dhufeetiin tiksee asiin gahe miti. Mootummaa kanaa miti paarkii kana ka tiksee asiin gahe. Warra hadda yuuniskoo beeksise kanaa miti paarkii kana ka beeksisee asiin gahe. Warra hadda viizit Oromiyaa jedheetiin suuraa ka'iinsaaf ganda san keessa deemee suuraa ka'u kanaa miti paarkii kana ka tikseetiin asiin gahe. Gootonni keenya kalee abbootiin keenya kalee akka Waaqoo guutuu akka Jireen Aluseen Bunee Aliyyii Cirrii Haji Adam Saaddoo Hajaloo Buttaa Haji Huseen Buttaa gootonni akkanaa kun kalee wanni irratti falmatanii falmii isaanii ho'isaniitiin garsiisaniif jiruu fi jireenya ofii ilmoo ofiitiif dabarsanii seenaa dhalatti dabarsaniitiin biraa kutanii jechuudha. Qabsoo uummanni Baalee ganaan barsiifamuu ganaa haa jedhamee qabsoon akkaataan qabsoo ittiin himamu uummanni Baalee qabsoo ni beeka kalee. Uummanni kun ammoo uummata horsiisee bulaa keessaa isaan tokko jechuudha. Qabsaayonni kun yookiin biyyoota faranjii irraa yookaan biyyoota arabaa irraa biyyoota hindii irraa biyyoota garaagaraa irraa nuun ergamne gootonni kun jechuudha. Kanaaf magaalaa keessatti dhalatanii yookaan magaalaa keessatti hin guddanne hundi isaa qotee ilmaan qotee bulaati. Kanaaf ummanni keenya lafa keessan ka irratti dhalatan kan handhuurri keessan irratti awwaalamte ka har'as jiruun teessan lafa kanarra taate ka borus yoo duutan lafeen teessan lafa kana jala ka deebitu lafa keessan gadhiiftanii haala salphatti akka keessaa hin baane. Uummata gartee qabaa jabeessee kunuunsee ibiddaa fi balaa adda addaa irraa kunuunsee uummata kennaa addunyaadhaaf kenne uummata kana silaa mootummaan biyya bulchu. Akkuma isaan paarkii kana kunuunsanii asiin gayan addunyaadhaaf laatan kanatti jireenya isaanii mijjeessee paarkii san waliin mootummaan silaa achuma keessatti inumaa'u isaa uummataa fi paarkii waliin kunuunsuu qaba ture jechuudha. Kanatu silaa malalle. Uummanni kun as keessaa odoo hin socho'in paarkii kana tifkateetiin akka inni addunyatti illee beekamu kanaa ol itti godhuu danda'a. Misooma illee yoo taate uummata kanatu dura uummata achi keessa dhalatee paarkii kana tiksee asiin gaheetu irratti haqallee qaba dhugaallee qaba malee kabirii badhee dhufeetiin uummata keenya achi buqqisanii kabirii achirra misoomsaan sun hin dalagu. Kanallee xiinxalaatti ilaalaa isin jedha warri ammoo biyya bulchina jettan. Warri naannoo kana bulchina jettan waan kana gadi qaba laala seenaa jalaa hin baatan uummanni kun buqqa'ee lafa isaa irraa buqqa'ee badhe gannaqameetiin akkuma hawaasa keenya kaawwanii kadhachuudhaaf karaa gubbatti hafee jennaan warri hadha biyya bulchina jettaniitiin aangoo irra jirtan waan kana akka jalaan baane kana isinitti barbaadaa. Uummata gartee achirratti wal horaa ture hanga maallee wal horaa jiru biyya birarraa dhufeen qubanne uummata haqatti qabu uummata irra galataatu malaaf malee uummata buqqaasanii silaa akka isaan jiruun isaanii baddu uummata taasisanii miti. Kanaaf mootummaan waan kana if keessa gaddeebi'aa laala uummanni kun
abadan inuman kaani. Nutis inuman usne. Hawaasa jiruu isaa itti dhabeetiin lafeen abboota keenyaa irratti caccabdeetiin paarkii kana tiksanii asiin ga'an jechuudha. Hadda uummata paarkii kana tiksee paarkii kana waliin jiraate kana as keessaa buqqaasnee eessa geessuu deemtan ni beeyna. Hawaasni keenya beelaan naannoo Sumaalee irraa buqqa'e naannoo adda addaa irraa buqqisan lafa isaa irraa buqqisanii naannoo Adaamaa kana biyyoota adda addaa keessatti facaasan hadda karaa gubbaa taa'ee kadhatu jira. Uummata saniimaa waan goone misooma yoo barbaadnaan odoo uummanni kun as keessa jiru misoomsuun hin danda'ama yoo dhugama hawaasa kanaa kan yaadamu ta'e.